Hordoftoonni YouTube chaanaalii keenyaa deebinee dhufneerra. Dr. Birgoo Caalaan jedhama. Baga nagaan dhuftanii. Har'a mata duree tokko irratti waa isinitti agarsiisuudhaaf dhufeen jira. Innis faayidaa namni tokko nu biratti yeroo rukutame rasaasanis haa ta'u waan biraatiin rukutame yeroo nu biratti dhiigaa jiru namni sun dhiiga sanii dhiigee akka hin duune akkam goonetti nama san hanga namni sun bakka wayii gahutti hospitaalas haa ta'u instituushinii fayyaa biraa gahutti akkamittiin nama san gargaarraa akkamittiin lubbuu nama sanii dhiiga san dhaabnee fi lubbuu nama sanii baraarraa kan jedhu isinitti agarsiisuufan dhufe. Fakkeenya micoon kun miila ishii rukutamtee jedhu rasaasanis haa ta'uuti wanta biraatiin miila ishiitira rukutamtee dhiigaa jirti. Fakkeenya bakka kana rukutamtee haa jennu bakka kanarraa dhiigaa jirti micoon kuni. Kanaan maal gochuun qaba? Tokkoffaa seeftii keenya eeggachuu qabna. Seeftii keenya jechuun nageenyummaan keenya eeggamaa ta'uu qaba. Wanti micoo kana dha'e nurree nu dha'uu danda'a. Yookaan rasaasan dhaamtee yookaan waan wayiitti waraanee hin beekamu. Saniif wanti ishee miidhe sun naannoo san jiraachuu dhiisuu nullee nu miidhuu danda'uu dhiisuusaa mirkaneeffachuu qabnaa jechuudha. Erga san mirkaneeffanneen booda normaalii otoo danda'amee gilaaviin yoo godhatame gaariidha. Yoo gilaaviin immoo hin jirre waanuma jiru uffata nama sanii uffata sammuu qulqulluu ta'e uffata nama sanii fayyadamneet goonaa jechuudha. Fakkeenya anillee akka carraa ta'e gilaaviin qaa kanaaf nama dhiigaa jiru kanaaf isteeppiin jalqabamaadha. Bakka dhiigaa jiru san laallee direct pressure jedhamu jira. San jechuun bakka dhiigaa jiru san gadi qabu jechuudha. Dhiibbaa irratti godhu jechuudha. San gochuudhaaf akkuma nama saniin jedhe uffatuma nama sanii qulqulluu hanga ta'e haa ta'uti uffata nama sanii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Madaan sun saayizii isaati irratti hundoofne yoo xiqqaa ta'e quba tokko fayyadamuu dandeenya. Yommuu jabaa ta'e quba lama fayyadamuu dandeenya. Yommuu sanirra kan jabaa ta'u ta'e quba sadi fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya inni kun amma naannoo quba sadii barbaachisaa. Kanaaf uffata qulqulluu san irra goonetti madaa sanirra akkasitti quba keenya sadeen gadi qabna jechuudha. Akkasittiin gadi qabna. Gadi qabnee eegna amma dhiigni sun dhaabbatutti. Inni kun maal jedhama? Direct pressure apply gochuu yookaan immoo bakka dhiigaa jiru san gadi qabu isuma jennu kana jechuudha afaan Oromoodhaan. Yoo dhiigni kun kan dhaabatu ta'e weel asuma irratti uffisnee nama sanii fiinee fi namni sun gara hospitaalas haa ta'u bakka tajaajila fayyaatti argatu akka deemu goonaa gargaarree goonaa jechuudha. Yoo ammas kan didhu ta'e dideetuma kan dhiigaa jiru yoo ta'e maal goonaa? Dabalata itti daballa uffata dabalataa itti daballaa innis afaan kan keenyan direct wound packing jedhama. Akkasittiin uffata itti gadi daballeet madaa sanarratti uffata itti gadi daballeet gadi qabnaa jechuudha. Asirratti wanti hubatamuu qabu uffata yeroo itti daballee gadi qabnu san uffata duraan jala goone san irraa kaasuun qabnu. Maalifiini uffata duraan jala goone yoo irraa kaafne itinni dhiigaa kan normaalii dhiiga itichuudhaaf fayyadu uffata san bira jira waan ta'eef yoo uffata san kaafne itinni dhiigaa kan amma ta'e dhiiga dhaabuudhaaf fayyadu sun irraa buqqisnaa jechuudha. Isa yeroo irraa buqqisne deebi'ee namni kun ammas moor dhiiguu danda'a jechuudha. Saniif isuma duraati irratti daballa malee an duraa san jalaan kaafnu irratti daballeetuma ammas gadi qabnaa jechuudha. Akkas goonee ammas asirratti wanti biraa wanti hubatamuu qabu uffanni nuyi irratti gadi daballe kun sa'a 24 ol turuun qabu. Yoo sanii ol ture carraan infekshiniidhaan nama kana saaxiluu waan jiruuf sa'a 24 ol turuun qabu. Sanii gadittidha namni sun tajaajila wal'aansaa dabalataa kan argachuu qabu. Kanaaf akkas goonee ammas dhiigni nama kanaa yoo hin dhaabbatin isteeppiin dhumaa maal jedhee jira? Innis maalidhaa? Toornikeetii apply goonaa yookaan immoo hidhuu jechuudha gabaabansaa. Inni kun garuu yoo dhiigni kun dhaabbachuu didee baay'ee nu rakkise malee hin goonu. Yeroo baay'ee akka kanatti yoo ta'e madaa sunuu baay'ee gadi fagoo hin ta'in dhiigni kun hin dhaabata. Yoo ammas kan diddu ta'e immoo toornikeetii kana apply goonaa. Kana jechuun immoo hidhuu jechuudha.
madaasan xiqqoo isaa olitti ol siqneet waan hiinaa jechuudha. Wanti ittiin hiinu sun more of wanta qallaa kan ta'an hin barbaadama. Wanna miila nama sanii gadi hin seenne wanta laafaa fi bal'aa akka ta'u filatama. Fakkeenya ani amma ishii kana fayyadama. Ishii kana fayyadameen yookaan dhiigni ishee maxxaabachuu illee ishii kana fayyadameen madaasan bira otoo hin gahinanidha jechuudha. Kun yaa immoo isinii gala jedhee yaada. Yoo garuu immoo dhiigni kun kan sadarkaa lammaffaa kanarratti kan dhaabbatu ta'e isa kana akkuma jirutti gadi qabneet uffata dabalataa biraa wayii finnee uffata saniin paak goonee yoo paak goonee akkasitti intini jennu kana jabeessinee yoo ta'e filatamaadha. Akka sirriitti gadi qabee dhiigni sun akka dhaabbatutti uffata dabalataa san niin jabeessinee hiineet akka kanarratti irratti hiinee fi akka kanaan irratti hiinee namni sun gara hospitaalaa yookaan buufata fayyaas haa ta'u somewhere else akka achi deemu erginaa jechuudha. Asirratti ammas wanti beekamuu qabu wanti kun wanta qulqulluu miti. Nama kana infekshinii tokko tokkoof saaxiluu danda'a. Garuu immoo hospitaalatti wanta godhamu jira. Wanna isteraayil wanna ga'uus jedhamuun kan godhamu qulqullinni isaa waan eegamaa ta'een waan isteraalaayizd ta'een haa ta'uti garuu immoo bakka inni hin jirretti namni kun infekshiniidhaan saaxilama. Ta'ullee garuu namni kun dhiigni keessaa yaa'ee dhiiga saniin dhiigee du'uurra infekshinii sanirree wal'aanamuu wayyaa fi kanaafidha kan ajajamu bakka jirutti nama nu biratti dhiige tokkoof dhiiga dhaabuufiin kan ajajamu kanaafidha jechuudha. Kanadha yoo isinitti tole YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatinaadha. Galatooma.